Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u, hordoftoota keenya akkam jirtu? Kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Sagantaan kun Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu YouTubii irratti kan inni isiniif darbu. Egaa walii wajjin inni erga jalqabne amma gara torban lamaan tokko nutti ta'eera. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Arras kun deebinee dhufneerra Waaqayyo nu gargaare. Arra barumsa keenya tokko jennee isa walitti fufinsaan barannu sana arra jalqabna. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagantaa isa yeroo darbee isin yaadachiisuudhaaf sagantaan birmadummaa kun maali? Birmadummaan ni jedhamu kun maalinni? Isa jedhu walii wajjin ilaalleerra. Birmadummaan hiikisaa qabxii lamadha kan nuti walii wajjin ilaallee jalqaba duraa dhugicha beekuudha. Inni lammaffaan immoo cubburraa fagaachuudha jennee gadi fageenyaan walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo barumsa keenya jalqabnaa jechuudha. Barumsa walitti fufinsaanii walii wajjin jalqabnaa. Nama Waaqayyotti dubbatee akkamiin beeknaa kan jedhu yeroo dheeraadhaaf walii wajjin gaafa akkasii xumurra jedhee kan inni isinitti himuu hin dandeenye yeroo dheeraa walii wajjin gadi fageenyaan sagalee Waaqayyoo walii wajjin baranna waan ta'eef YouTubii kana hordofaatii irraa baradha sagantaa kanan isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Barumsa keenya kana jalqabuudhaan dura Hafuurri Qulqulluun sagantaa kana guutummaa isaatti barumsa kana guutummaa isaatti akka nu barsiisu Waaqayyo nu wajjin gabaabsinee kadhanneetu gara barumsa keenyaatti seenu. Gooftaa keenya galanni siif haa ta'u. Inni yeroo kana nu laatte ulfaadhu. Obboloota koo sagantaa kana hordofaa jiran biyya keessa biyya ala haala garaagaraa keessa ta'anii sagantaa kana kan hordofan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati itti dubbadhu, ati barsiisi, ati dubbii kee yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya isaaniitiif isaaniif ta'u kana galaa akka isaaniif laattu maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhadha. Yaa Waaqayyo sammuu isaanii bani, sammuu isaanii bani. Sagalicha, wangeelicha, dubbicha hubataniif sammuu isaanii bani jedhamee barreeffamee akka jiru sammuun isaanii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan baname haa ta'u. Hafuurri hamaan sagalee kana akka seenaama tokkotti kan itti akkuma seenaa tokko kan bu'aa hin qabne tokko godhee kan itti agarsiisu maqaa Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Kan isaan keessaa funaanu dubbicha akka nu banne kan godhu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan dhahame haa ta'u. Egaa jalqabaaf xumuranuuf ta'e nu wajjin hin ta'e maqaa Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beeknaa kan jedhu kana yeroo dheeraa walii wajjin ilaalla isiniin jedheera. Egaa hin jalqabna walii wajjin har'aa akkuma seensaatti walii wajjin waan irratti barannu kana walii wajjin ilaalla. Waaqayyo hin dubbataa, hin dubbatu hin jennu. Waaqayyo hin dubbataa, Waaqa tolfamaa miti. Waaqaaf lafa kana kan uume isa. Nuuyyuu kan uume isaa, lubbuu qabeessa kan uume isaa, lubbuu dhabeessas kan uume Waaqayyoodha. Wanti hundumtuu isaan ta'e jedhe sagaleen Waaqayyo. Yohaannis gaafa barreessu boqonnaa tokko irratti wanti hundumtuu isaan ta'e, wanti isin argitan, wanti isin hin argine hundinuu isaan ta'e waan ta'eef Waaqni keenya Waaqa dubbatu, Waaqa hojjetudha. Isa kana hin amannaa. Garuu rakkinni guddaan Waaqayyo dubbataa jiraachuusaa, Waaqayyo dubbataa kan hin jirre akkamiin beeknaa kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Addaamiif waan irraa kaasee achiitii kaasee Waaqayyo dubbataa isa ture, Waaqayyo dubbataa isa ture, fuulaa fuula namatti dubbataa isa ture. Cubbuu hojjechuurraa kan ka'e Addaamiif waan Waaqayyo irraa fagaatanii argamu Waaqayyo jalaa sokkan. Ergasii kaaseeti rakkinni guddaan dhala namaatiif Waaqayyo gidduu fageenyi uumamuurraa kan ka'e Waaqayyo dubbataa jiraachuusaa, dubbataa hin jirreessaa kan nuun wallaalle gaafa sanaa kaaseeti jechuudha. Tajaajilaa dhumti kan inni barbaachise namni Waaqayyo irraa fagaachuusaa irraa kan ka'edha. Raajummaan kan inni barbaachise namni Waaqayyo irraa fagaachuusaa irraa kan ka'edha obboloota koo. Sababa kana namni Waaqayyo irraa fagaatee waan tureef Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo namoota kana walitti fiduu, namaaf Waaqayyo walitti fiduudhaaf samii gubbaarraa dhufe. Birmadummaa inni nuu jennu isa kanadha. Birmadummaa inni nuu jennu isa kanadha. Birmadummaan inni guddaan egaa akkuma sila jenne Waaqayyo sagalee isaatiin namatti dubbata.
Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo sagalee isaatiin namatti dubbata. Inni nuun jedhaa turre isa hin dubbata Waaqayyo. Har'as hin dubbata. Garuu namni dubbataa jiraachuu dhiisuusaa wallaalee jira bara kana keessa jechuudha. Sababa kana inni Waaqayyo irraa fagaachuurraa kan ka'e gidduu galanii kan nu jeeqantuu jiru har'a. Waaqayyo natti dubbateetu baay'ata bara keenya kana keessa durii kaasee natti dubbatee kun hundumtuu namni Waaqayyo irraa fagaachuusaa irraa kan ka'edha jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa fudhannee yoo ilaalle Waaqayyo namni isarraa waan inni fagaatee fi namoota tokko tokkotti dubbata ture. Raajota raajonni bara sana dhaqa. Museefaa namootaan Waaqayyo dubbata ture namoota filatee keessaa raajotaan dubbata ture bara sana keessa. Filatee darbee jechuudha. Darbee dubbata ture Waaqayyo nama dhuunfaatti nama hundumaatti hin dubbatu ture bara sana. Sababa kana namoonni Waaqayyo maal akka inni jedhaa jiru baruudhaa fi namoota kana bira dhaqu mootota dabalatanii jechuudha. Mootota dabalatanii Waaqayyo maal jedhaa jira isa jedhu barbaacha raajota kana bira deemu jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa. Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqarraa kan inni dhufe inni kun ga'aa ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e Waaqayyoof nama walitti dhiyeessu walitti fiduu waan dadhabeef Yesuus Kiristoos dhufe. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos inni nuuf erge. Bara kakuu haaraa keessa misiraachoon inni guddaan Yesuus Kiristoos kan inni biyya lafaa kanarra dhufe. Sababi isaa inni guddaan Waaqayyoof nama walitti araarsuudha. Waaqayyoof nama warra walirraa fagaatan Addaamiif waan Waaqayyoon cubbuwaan isaan hojjetanii Waaqayyo irraa isaan fagaatan sana walitti fiduudhaa fi Waaqarraa dhufe. Maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Kun misiraachoo guddaa namniif Waaqayyo walitti akka dhiyaataniif jechuudha. Bara kakuu moofaa keessatti namoota ispeeshaal ta'antu jiru. Bara kakuu haaraa keessatti garuu isa kana hambisee Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ibroota boqonnaa tokkorra dhaxxanii yoo ilaaltanii bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyaan nutti dubbataa. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajota abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaa Waaqaaf lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuufi isa dhaabee ifni ulfina Waaqayyoo isaaniin calaqqisaa Waaqayyo akkuma jirutti isaaniin mul'ata. Ilaa Waaqayyo isaan mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessa dhaqee ta'a. Kanaaf dhufe Yesuus Kiristoos argitaniittu. Yesuus Kiristoos namaaf Waaqa walitti fide warra walirraa fagaate sana walitti fiduudhaaf Waaqarraa dhufe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo bara hammaa kana, bara kakuu haaraa kana akka bara kakuu moofaa miti. Nama hundumaatti dubbata Waaqa. Nama hundumaatti dubbata. Sitti dubbata. Xinnaan guddadhu beekii wallaalaa ta'e Waaqayyo bara kakuu haaraatti ilma isaa Yesuus Kiristoos kan inni fide karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kanaan waan hundumaa walitti nu dhiyeesse Waaqayyo karaa ilma isaatiin nama hundumaatti dubbata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka bara durii ispeeshaalii namoonni ta'an hin jiran. Ispeeshaal kan ta'e hin barbaachisu. Ayyaanni raajummaan barbaachisaa hin barbaachisu. Ayyaanni ergamaa hin barbaachisu. Namoota Waaqayyo isaanitti kenne ittirraa hin tajaajilamne. Garuu ispeeshaal keezii bakka Waaqayyo isaaniin malee nutti hin dubbatu hin jennu akka bara kakuu moofaa Waaqayyo nama hundumaatti hin dubbatu. Kan inni namoota kana fayyadamu raajota bara kakuu haaraa keessatti kan inni fayyadamu yeroo nuuni Waaqayyo irraa fagaannudha akkuma Addaamiif yoo Waaqayyo irraa gaafa nu fagaannu nutti raajota kana nutti ergaa dubbii isaatiin nutti dubbata Waaqayyo. Yeroo nuun isa dhaga'uu dinnu nama fayyadama Waaqayyo malee sitti dubbata Waaqayyo. Nama hundumaatti hin dubbata Waaqayyo. Isa kana beekuutu nurra jiraata. Sabi keenya isa kana beekuutu nurra jiraata. Waaqayyo mana kee keessatti sitti dubbata. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa filatu balbala kee cufadhu. Waaqayyoon abbaa kee kadhadhu. Inni immoo dhoksaatti isatti kadhatte sana sii dhagaa'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maqaa kootii yoo kadhattan Waaqayyo sin dhaga'a. Isin dhagaadha Gooftaan Yesuus Kiristoos. Akka bara kakuu moofaa raajota barbaachuu deemuun holii gadi jiruuruun takkaan hin barbaachisu. Takkaan hin barbaachisu. Waaqayyo balbala kee cufadhu gandarran jooriin siin jedha Waaqayyo. Yoo raajii isa dhugaa isaa barbaaddu ta'e akkas isin hin jedha Waaqayyo Gooftaan Maccaar. Gandarran jooriina.
biyyaa birra hin joorina mana keessatti itti galaati balbala keessan cufadhaati kadhadhaa siin dhagaa Waaqayyo jedha. Joortuun barbaade Waaqayyo. Waaqayyo abbaa keenya nu dhagaa Waaqayyo. Si dhagaa Waaqayyo. Hin dubbata sitti Waaqayyo. Bara kana keessa Yesuus Kiristoos Waaqayyoof nama walitti araarsee abbaaf ilma godhe. Akkuma nuun yeroo darbee dubbanne garbii waan abbaa waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Garbii hin dhaalu mana sana hin dhaalu amma barbaade hojjetaa bulee hojjetaa oolee mucaa namicha sanaatu dhaala. Mucaa gooftaa isaatu qabeenya namicha sanaa dhaala. Garbii hin kaffalamaaf malee hin dhaalu amma barbaade amanamaa yoo ta'e. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dhala isaa nu godhate. Nu dhala isaati. Dhala isaa erga taane immoo abbaa keenyatti namni dhaqeetti nuuf himuu nu barbaachisu. Abbaa keenya fuulaa fuulatti haasa'u. Ollaatti dhannee daftarii naaf hin jennu. Ollaatti dhannee wayaa naaf habitu maaloo adara abbaa kootti naaf himaa hin jedhamu. Abbaa keenyatti fuulaa fuulatti haasa'u. Waaqayyo abbaa keenya erga ta'e yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu jennee isa kadhannu kana nuu galeennaan kadhannamni baay'ee keenya. Abbaa erga ta'e Waaqayyo abbaa keenya erga ta'e giddu galeessa nama biraa nu barbaachisu. Hin dhagaa Waaqayyo nu. Gaafa nuu kadhannu nu gara. Gaafa nuu gaafannu nu dhagaa. Utuu karaarra deemnuu fa'aa gaafanna Waaqayyo. Karaarratu deemnuu kadhachuu dandeenya Waaqayyo. Kana naa godhi gooftaa koo abbaa kootiin jennaan hin godha Waaqayyo. Anama mucaan kootuun ollaa dhaqee maaloo adaraa akka inni koshooronaa bituuf abbaa kootti naa himatuun naan jedhee garaan koo baay'ee gadde. Maaliif mucaan koo maaliif narraa fagaate mucaan koo maaliif natti himatu mucaan koo jedhee nan gadda. Akkuma kanaati Waaqayyo abbaa keessan erga ta'e yeroo isin nama barbaacha addanaa baatanii kutaa biyyaa deemtanii anama Finfinnee waan hin jiruuf. Warri kutaa biyyaa dhuftanii Finfinnee kutaa biyyaa jirtanii Finfinnee barbaacha Waaqayyo maal manaan jedhattanii barbaacha gaafa isin joortan Waaqayyo garaan isaa isinitti gadda. Abbaa keessan achuma taa'ee kadhadhu. Achuma taa'iitii kadhadhu. Achuma taa'iitii akka sagalee Waaqayyootti isinitti. Waaqayyo bara kakuu haaraatti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nama hundumaatti dubbata. Kana gaa utuudhuma isinitti dhaa'u fudhachuun isinirra jiraata. Keessumaa warri kun ifa ta'ee namootatti akka inni dubbatamu hin barbaanne jaarsummaa kanaan dura natti ergaa turtan egaa utuma isinitti hadhaa'u dhugaa kana saba keenyatti himna namni fayyee kanaan hin fayyaa inni durumaa sanyii badiisaa ta'e immoo aangoo hin qabnu warri kan keessan ta'an isinuma kan keessan. Warri kan Waaqayyoo ta'an garuu isin harkaa ba'u maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo abbaa keenya hin dubbata Waaqayyo. Waaqayyo abbaa keenya malee horma miti Waaqayyo. Nuuf horma miti. Waaqayyo ilma isaa Yesuusin dhala nu godhate. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaan misiraachoo guddaadha. Kakuu haadhaachuu waan salphaa isinitti fakkaate misiraachoo guddaa namni hundumtuu Waaqayyo wajjin haasa'uu barannitti danda'u. Waaqayyo wajjin wal arguu barannitti danda'udha. Isa kana beekuutu isinirra jiraata. Bara kana keessa gaa namoonni ispeeshaal ta'an namooti adda ta'anii Waaqayyo isaanitti duwwaa akka inni dubbatu godhanii ganda keessa adeemanii safara keessa adeemanii nu naasisaa oolan nu sodaachisaa oolan. Hin sodaatin dhugaan isin jedha. Yeroo tokko balaa tokko sitti dhufaa jiru maali Waaqayyo abbaa kooti balaa amma kanaa natti dhufaa jiru maaliif na dhoksa Waaqayyo ana abbaa koo miti abbaa hin gowwoomsinaa saba keenya. Ngoomsina saba keenya Waaqayyo hiyyeessatti sooressattis qomoo hin lakkaa'u dandeettii hin lakkaa'u beekaa wallaalaa jedhu hundaamu Waaqayyoof galanna ta'u dadhaboota kan waamisa dadhabootaan anayyuu nuun jedhu dadhaboonni gara kokottaa beeksisi dadhabaa dhaabbatee hin beeku addunyaa kanarra takka dadhabdoonni kottaa jedhamee magaalaa keessatti beeksisa maxxanfamu argin beekon. Isinis argitanii beektu yaadu. Sadarkaa masamasii kan qabu, kan akkasii, digirii akkasii kan qabu, muuxannoo akkasii kan qabu, dhufattanii galmaa'uu dandeessu, dorgomuu dandeessu nuun jedha malee dadhabaan kottaa kan jedhu takka dhageenye hin beeknu arginis hin beeknu. Yesuusit akkasuma jedhu. Dadhabaallee dabalatee daa'am dadhabootaa fi misiraachoon kan inni dhufeef Yesuus biraatti kan kanaaf nama hundumaatti dubbata Waaqayyo. Dadhabaatti dubbata Waaqayyo. Dadhabaa waameera Yesuus Kiristoos galanni ulfinni isaa haa ta'u takkaatu garaagaraa hin filiin jechuudha. Isa kanaaf warri dhugaa hafuurri Waaqayyo isin keessa jiru gammachuu guddaatu isinitti dhaga'ama yeroo barumsi kun barsiifamu. Warri kaantuu xiqqoose icciitii dhokataa godhanii ittiin
bu'aa mataa isaaniitiif jedhanii kan kun akka dubbatamu hin barbaanne jiru. Hin dubbanna gaa. Hinuma dubbanna. Waaqayyo ayyaana isaa nu baay'isaa hin baranna gaa walumaa wajjin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akka durii miti bara kana keessa Waaqayyo nutti dubbata. Haa jedhu. Egaa warri soobanii jechuudha gaa. Amma gara isaaniin isiniif dhaqaqa. Soobanii Waaqayyo isaanitti duwwaa akka dubbatu godhanii. Ilaa kun akka naan jedhaa jira kan jedhan utuu Waaqayyo hin dubbatin sobdoonni faca'anii jiru sagalee Waaqayyo. Faca'anii baay'atanii faca'anii jiru. Biyya lafaa kanatti faca'anii jiru sobdoonni. Kan Waaqayyo karaa isaanii malee akka hin dubbanne godhanii saba keenya burjaajessaa jiran baay'ee isaanii jiru. Wanti akkasii tokko hin jiru. Ilaa kunuuti isiniin dubbisa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 isin dubbisa na dhaggeeffadha. Michoota koo warra hafuuraan hin dubbanne jedhan hundumaa hin amanina. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaanii ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajoonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Baay'een xiqqoo miti baay'een hin gowwoomina baay'eedha isaa. Hafuurri akka kanatti Yesuusiin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormu isa isin akka inni dhufu dhageessanidha. Inni ammumayyuu biyya lafaa keessa jira. Ijoollee ko isin kan Waaqayyooti. Raajota sobduu sana mo'attaniitu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sanarra isa isin keessa jirutti caala'u. Isaan kan biyya lafaatii kanaafi biyyi lafaa isa biyya lafaa hin dubbatu. Biyya lafaas isaan hin dhaggeeffata. Nuyi kan Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beeku nu dhaggeeffata. Inni kan Waaqayyoo hin ta'in immoo nuun hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee hin hubannaa jedhee dubbata. Ilaa as kanatti Yohaannis waan dinqii waan guguddaa baay'eedha kan inni iddoo kanatti dubbatu. Waan baay'ee namatti tolu. Waan wangeelli kun jedhuun isinitti himaa. Na dhaggeeffadhaa. Eeliyaas akkas jedhe naan jechuu hin dandeessan. Waan wangeelli kun jedhu. Raajonni sobduu sobanii Waaqayyo dubbateera kan jedhan utuu Waaqayyoon dubbatiin ani yakki kana caalu jira dheesii yaadu. Yakki kana ciru adabbiin isaaniis adabbii kan warra kaan irraa addadha sagalee Waaqayyoo gara fuulduraatti itti deemna. Yaa michoota ko hafuuraan dubbanna kan jedhan jedhala. Hafuuraan hin dubbanna kan jedhan hundumaa hin amaniinaa jedheetu hin amaniinaa isheettu jala naamura arri. Hin amaniina isiniin jedha Gooftaan. Hin amaniina. Isaan immoo maal jedhu seetan? Isaan immoo maal jedhu? Namni amane tokko hin amantan taanaan hin amantan silaayyuu hin amantu taanaan kanatu sirratti ta'a waraabessan lagaa beessi nyaata akka taata jedhaniitu isin sodaachisu. Hin amantan taanaan hin amaniina. Hin amaniinaadha sagaleen Waaqayyo. Har'a hin amaniinaa kan jedhuun isinitti maali? Hin amaniina. Yoo amantan nyaatamtu dhugaan isiniin jedha waraabessa miti hantuuta karaa irratti hin argitan. Hin amaniina. Kan amanuun nurra jiraatu raajii osoo hin taane sagalee Waaqayyo uumamaa kaastee amma mul'ataatti giddii kee dirqama kee amanuutu sirra jiraata. Sagalee Waaqayyo qoramee qulqulluu dhugaa kan ta'e wangeela kan akka inni jirutti kan nu amanu. Raajiin amaniinaa isiniin jedha Gooftaan macha. Hin amaniina. Amantanii innaan inda'am yoo amantan nyaatamtu. Yoo amantan raajima hundumaa amantu taatanii jennaan hin nyaatamtu. Dhugaan isiniin jedha. Maal sagantaa sattaan irratti Gooftaan yoo jedhe waa'ee kanaati kan nuun ilaallu. Miidhaa warri sobduun kun geessisan walii wajjin ilaalla gara fuulduraatti. Eessa jiru? Eessa jiraatu? Miidhaa isaan geggeessan immoo maali kan jedhu gara fuulduraatti ni ilaalla waan ta'eef arrasa isinitti dubbatu. Garuu walumaa gala kan isin nyaatamtan yoo isaan amantanii. Hin amantu taanaan hin nyaatamtu. Hin amaniinaadha. Hin amaniina hunda isaanii hin amaniina. Maal godhaa? Qoraa ilaalaa malee. Maaliin qora? Laaboraatoorii isaa maali? Sagalee Waaqayyo. Isinoo bara kana keessa garuu sagalee Waaqaa oldii yookaan immoo moofa'ee sagalee Waaqaa dulloomee inda warra deedhu afaan Amaariffaatiin inda warra akka afaan Oromoo isaatiin maal akka isaan ittiin jedhan beeku warra Oromeeffaa malee warra Amaariffaa akka jedhu inda warra dee shaalachuwaan ወይስ ጥቁሩ መጽሐፍ ይሻላችኋል እና ሰብከኛ እንደ ወረደ ይሻላል አሙማ ከናኩም ቦይ አዎ ይተኩት መካተት ይሰወያና ይዘንረቦ ይጋ ማሊስ ni boy imbuutani ka akkantaani taatan dhugaan isin jedhe kanaan dura doonini barsiisaa ture
Namoota turtanan malee uumaan jettan nyaatamtanii caccabdanii namaa gadi taatanii daaraa isinitti uffisanii uumaan jettan baay'een keessan amma maaloo ittuun karaa natti bilbiltuu dura garuu beekna waan jedhaa turtan waan baay'ee beekna. Ana dhaga'aa ani isiniin jedhaa ture yeroo sana har'allee ana dhaga'aa. Sasaan sa'aatii 24 isin soban sanarra sagalee waaqayyoo isa dhugaan daqiiqaa 30 isinitti dubbadhu kana dhagaa har'ayyuu jechuudha. Hin dhaga'inaa jira. Hin amaniinaa isiniin jedha waaqayyo gooftaan. Hin amaniinaa maal malee wangee qoraa hin jedhiinaa. Waama wayii tokko gaafa jedhamu akka fandishaa hin jedhiinaa. Akka nama ibidda wayii irra jettee qaanqattii wayii tokko irra jettee hin jedhiinaa. Qoraa isiniin jedha sagaleen waaqayyo. Ameen. Yoom raawwatameen naannatti lafa cirtee taa'umsa caccabsitee iyyitee biyya balleessu caalisi jalqaba dura qorii isin jedha waaqayyo gooftaan. Qoruutu isin irra jiraata. Maaliin qorra isa jedhamu sagalee waaqayyooti. Kan sagalee kana keessaa bahe kamiyyuu inni sobduudha. Dhugaan isin jedha sagalee kana ala sagalee waaqayyootiin qorree ilaali. Sagalee waaqayyoo maal jedha waa'ee raajii kana jechuutu isin irra jiraata. Kanaaf dhugicha hin hubattu jenne yeroo dha. Dhugicha hubachuutu isin irra jira. Dhugicha hubattan taane isin nyaatti jira. Dhugaan isin jedha dooktaroota meeqaa namoota baratan meeqatu qullaa buufte jira. Dubbii kanaa dubbii ho'aan isa kana maleessa isaarraa jammiti. Ho'aan wangeela. Ho'aan sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyootiin qoraa jedha Yohaannis. Hin amaniina. Hin baay'atummoodha. Hin baay'atummoodha. Durii makkaasanii baay'inni isaanii safuu hin baay'atu. Har'a miidiyaan kan isaanii qabeenyi kan isaanii abbootiin taayitaa kan isaanii hundumaa harka jala galchatanii baay'inni isaanii lakkoofsan qabu. Gaafachi walii birmatan immoo dhiisaa dinqiidha. Gaafachi walii doorsisan isaan nu doorsisan ajaa'iba. Maali gooftaadhaaf jedhaniitu galtanii yaadduun isaan nu doorsisan. Maal silaayyuu gooftaan saba dhiisu utuu hin beekne ta'ee dhumini silatuu nama bu'uura ta'anii maaltu doorsisuu fida? Namoota sagalee waaqayyoo sirriitti barsiisan dhimma kanaafaa namoota dubbatan duukaa bu'anii qooyisii agarran. Ammayyuu ishee maayiloo darbe walii wajjiniin baranne irratti nam tokko arrabsoo keessaa argadheera. Ganaa mataan si naannaa dhugaan siin jedha. Ganaa mataan isin naannaa. Dubbiin waaqayyo amma barbaaddan yoo baay'attan raajota kana mootaniittu afurri waaqayyoo inni isin keessa jiru kan isaanii caaladha sagaleen waaqayyo. Amma barbaaddan baay'adha. Akkasin baay'attan sagalee waaqayyo durii hin dubbata. Garuu mo'amoodha isin. Akkasidha. Yohaannis ta'u gaafa barreessu mootaniittu. Warri wangeela kana duukaa buutamu mootaniittu. Isin qabeenya isaanii sana hin ilaalina. Konkolaataa isaan oofan hin ilaalina. Mo'amoodha isaan. Mo'ichi guddaan jireenya bara baraatti. Hiisa guddaa satee jireenya bara baraa dhabanii. Mo'amuun kana caalu hin jiru. Yoo barbaadan warqee hafatanii warqee uffatanii adeeman. Bu'aa tokkoyyuu. Ani isaaniifan gadda malee. Kiristiyaana du'u tokkoof hin gaddu'an. Kiristiyaana cimaa du'u tokko. Kiristiyaana du'a ayyoome tokkoof hin gaddu'an. Sooressa si waliin galutti fan gaddaan. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru buluu tokko. Dhugaan isin hin amma barbaaddan yoo baay'attan mo'amoodha isin irra deebiin isinitti. Amma barbaaddan yoo baay'attan mo'amoodha. Waaqayyo isin wajjin hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe ati dhugaan keeyyuu fudhatamaa miti nu baay'eedha ittiin jedhaniin Yesuus Kiristoos hin torbee darbee isaan walii wajjin ilaalle. Dhugaan kee fudhatamaa miti waa'ee ilma kee haasawaa taanaan Waaqayyo jedhee Waaqayyo ani eessa akkan dhufe eessa akkan dhaqu beeka abbaan koo mana wajjin jiraadhe. Kumaatama meeqataa abbaan koo na wajjin jiraannaan Waaqayyo na wajjin jiraannaan Yesuus na wajjin hin jiraannaan ani isinuma mo'amtu dhugaan isin jedha. Soomi amma barbaade yoo baay'ate dhugaan hinuma mo'a. Wangeela keenyatu akka jedha kanaaf hin amaniinaa jira kan waan isaan baay'ataniif hin amaniinaa. Baay'ee waan isaan ta'aniif maajoriitii baay'ee waan qabaataniif sagalee waaqayyoo kanaa ala namni tokko maajoriitii qabaatee baay'atee giruuppii waan inni uummateef dhugaa dhattanii fudhatina jechuudha. Sagaleen waaqayyoo kan inni dubbata. Bara kakuu moofaattis akkasuma turan. Mana mootummaatti galanii mana warra biyya geggeessanitti galanii 400 fi bara
Ahaab keessa Akaab bara Akaab mootii ta'ee ture keessa gara 480 ture. Warri dhugaa dubbatan akka Milkiyaas fa'aa xiqqoo ture isaan xiqqoo ture. Waan isin ajaa'ibu keessaa 480 raajii raajanii kan isaanii raawwatamne warra dhugaa raajan warra waaqayyo irraa fuudhanii raajanii badisa dhufaa jira biyyattii hedduun isaan. Isaan sun immoo tokko taataan hin jiru hedduun. Utuu maajoriitiidhaan taatee bara sana Akaab du'a oola biyyisi rukkutamuu jalaa oolti turte. Waan isin ajaa'ibu keessaa warra dhugaa dubbatan tumure. Buddeen gaddaa warra nyaatan. Har'a warri kun akkuma bara sanaa jireenya bareedaa jira. Mootonni isaan dhagahu. Wanti hundumtuu isaanii wajjin qabeenya harka isaanii keessa jira. Bakka hundumaadhaan guutuudha. Waan akkas ta'aniif dhugaa waan dubbatan isinitti hin fakkaate. Inni dhugaan wangeela kanaan ilaalamee wangeela kana keessatti sirrii kan ta'e duwwaatu dhugaa. Kanaaf amanuun isinirra hin jiraatu. Waan isaan baay'atanii fi maali kan kee addaan hin jedhaman eeyyee adda. Maqaan gooftaa eebbifa. Namni soobii waan inni baay'ateef dhugaa taataniitu kan kee addaan namaan jettu. Ati akkasiin hin barsiisiin maani kan kee addaa? Adda. Yoo kun silayyuu adda kun. Adda kun. Durumaa kaasee karaa isa qajeelarra kan deeman karaa jireenya bara baraatti geessurra kan deeman namoota xiqqoodha. Xiqqoodha nuun. Garuu jireenya bara baraa kan kee. Warra karaa barraalee deeman baay'eedha isaan. Tajaajiltoonni akkasii baay'eedha. Hin baay'atu. Kun haaraa miti. Kanaaf sabi keenya isa kana beekuutu isarra jiraata. Sabi keenya kana beekuutu irra jiraata. Fayyaadhuma namaniina mandara keessa warra dhufanii ergaan qabade. Raajiin hin jiru siniin jechuu koo miti. Qooraa jalqaba dura. Deebitanii waaqa irratti gungumtu baay'een keessan. Deebitanii waaqa wajjin wal loltu baay'een keessan. Isa kana of eeggachuutu isinirra jiraata. Waaqayyo hin dubbata. Hin dubbata Waaqayyo. Garuu akkamiin dubbata? Kana bal'inaan gara fuula duraatti walii wajjin hin ilaalla. Har'a rakkisaa ta'e natti dubbate kan jedhu lakkoobsan qabu. Waldaan kiristaanaa mataadhaa dhukkubsatteetti akkamiin adda baafanna? Kana adda baafachuutu nurra jira. Isaa ala balaasaan fidan, balaasaan nutti fidan qallaalii isinitti hin fakkaatin. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Balaa guddaatu dhufaa jira. Balaa guddaatu dhufa wangeeluma takka jira. Balaasaan fidan hamma biyya diiguutti ga'a. Tokko lama jennee sagantaa sattaanutti walii wajjin ilaalla balaasaan fidan. Maaliif wangeela kana lallabdaate waa'ee namaatiif kun amma waa'ee namaati yaa jiran faanaan jedhu akka jedhu ishee kana mooraalii namaa rukkutu fedhan miira namaa rukkutu fedhaniitu akka jedhu nama faanatti ergu fira faanatti erganii natti raachisanii ronaanni yeroo darbu waaqayyo gooftaanii bakka iddoo kana waa'ee kee baay'ee man kadhataa ture naan jette firriqoo tokko ishiin jedheen annaa bakka baay'ee waa'ee makee soome. Waa'ee makee soomii man kadhataa ture gidduu kanaa innaan maaliidhaan jedheen na waaqayyo waa'ee keenyatti dubbate waa'ee raajota sobduu kana baay'ee garaan kee akka inni gubatu baay'ee waaqayyo argeera naan jedhe kanaafoon jedhe bakka kana booddee namaaf dhiisii ati hin dubbatiin naan jette dinqiidhaan gaafa akkasiin ilaalta waaqayyo takkaadhumatti bakka toorata na baase jechuudhaan soorama na baase waaqayyo akka isheetti utuun hin beeku ta'e jechuudha. Tu sagalee kanaan qoree ilaaluun beeku ta'anii soorama na baase. Wangeela lallabiin eessa jira wanta akkasii? Eessa jira? Amma handaara lafaatti wangeela dhugaa baanaan jedhe malee gattaa hin dubbatiin mucaa koo taayi. Kun ergama seexanaa isa guddaa. Argitanii? Bifa kanaatiin mooraalii namaa yookaan immoo jiramiti miira namaa akka namni xiinsammuu namaa rukkutanii akka namni hin dubbanne gochuu yoo isin isaan diddan immoo doorsisuu wantoota akkasiitu jira. Maaltu kana hundumaa fide? Dhugichatu birmaduu nama baasa waan ta'eef isin garboomsuu waan barbaadaniif saba kana garboomfatanii baraniiru waan ta'eef garbummaa sana jalaa yaa'a namni waan ta'eef garbummaa sana jalaa ba'ee Yesuusiin fuulaa fuulatti argee Yesuusii wajjin fuulaa fuula akka inni naasofnee fi wantoota adda addaa gidduu naqu waan ta'eef isa kana gaafa baru namni isaan harkaa ba'a waan ta'eef. Kanaaf wanti biraa tokko hin jiru gabaa keenyarra hin taa'inaa naan jedhan yeroo darbu. Hin taa'in maali gabaa keenya nuu dhiiseedhani. Isaaniif gabaadha malee tajaajila miti. Gabaadha. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru. Ani waan hin jedhu qabu bara dhumaa kana keessa faca'anii jiru jedha sagalee Waaqayyo faca'anii jiru. Waaqayyo gooftaan isin haa oolchu. Balaan isaan fidan baay'eedha. Gara fuula duraatti walii wajjin ilaalla. Sagantaa sattaanutti walii wajjin ilaalla.
nu hordofuu keessaniin dhaabina. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Har'a isuma kanarratti xumurra. Kan warratti xumura sagantaa sattaanuttidha kan nu wal agarru. Waaqayyoon dubbata. Akka kakumoofaa ispeeshaal kan ta'e nama hin qabu. Waaqayyo nama hundumaatti hiyyeessa sooressatu hin jedhin hin dubbata. Ibroota boqonnaa tokkorraati lakkoofsa tokko kaasaati ammallee irra deebi'aa dhaqaa dubbisa. Gaafa walitti isin hin cuunfuu jechuu kooti. Dhaqaa dubbisa. Waaqayyo bara sadhumaa kanatti nama hundumaatti karaa ilmasaa Yesuusiin hin dubbata. Waaqayyo abbaa keenya nama tokko alagaa godheessa tokkotti siqeessa tokkotti dubbatee dhaqiitti naa hin jedhu. Waaqayyo nama hundumaatti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaarraa kanumaan xumurra sayittaanutti deebinee amma wal agarrutti nagaa gooftaatiin tura koon sagantaa birmadummaati. Sayittaanu mata dureen nun walii wajjin ilaallu sobdoonni kun eessa jiru? Eessa jiru? Badii isaan godhaniiru. Miidhaa isaan fidaniiru kan jedhu sayittaanutti walii wajjin ilaalla. Nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti. Waaqayyo sin wajjin.